haala kamiin islaamummaatti dhufte? Dhugaa dubbachuuf islaamummaatti dhufuun koo piroosesii baay'ee qaba. Akkuman kanaan dura kaasaa ture ani tajaajilaa wangeelaa yookiin barsiisaa wangeelaa faarfataan ture. Garuu akkuma viidiyooleen tokko tokko ba'uu waan mana amantaa koo duraanii keessatti gaggeeffamu waa'ee isaa hin deeggaru nan morma. Asirratti haasa'uun barbaachisaa miti yoo ta'es wantoota mormu hedduu nan qaba. Yeroo sanayyuu diraamaatikaalii waggaa lamaan duraan hojjechaa ture. Raajota sobduu irratti waggaa 3 duraan hojjechaa ture. Har'a viidiyoon isaa miidiyaarra naanna'aa jira. Yeruma sanayyuu warra raajoofiin jedhanii sharaa waxxaranii bizineesii mataa isaan hojjetan kana hin deeggaru. Sababiin isaa Waaqayyoon akkasitti lallabamu waan jedhu ejjennoo gaariin qaba. Bu'aa bayii hedduu keessatti gatii guddaa kaffaleera. Wangeela lallabuu keessatti baadiyyaa magaalaatti bakka garaa garaatti akkuma miidiyaa kanarra jirudha. Haa ta'u malee gochoonni achi keessa jiran mataa kootti ulfaachaa amanuu dadhabaa fudhachuu dadhabaa gaafa dhufu yeroo boqonnaaf yeroo filaaluun ofii kenne akkasumallee namoota wajjin tajaajilu tokko tokko wajjin kaayyoon keenyaaf hojiin keenya wal duukaa deemuu gaafa dadhabu dirqama biraa dhaabbadhanii sababiin isaa an dhugaan kanan jedhaa lakki dhugaan kana jedhu ani dhugaan kanan jedhaa lakki dhugaan kana jedhu waliin mormii hedduutu ture lakki asirran deemnu jedhu lakki asirran deemnu jedhaa lakki asirran deemnu jedhu inna kun gaafa sammuu kootti ulfaachaa dhufu yeroo boqonnaan fudhadhee amantaan keessa ture amantii kiristaanaa malee amantiin kan biraan akka jiruun bare achi keessaa boqonnaa gaafa fudhadhu waa'ee amantaa kana wal bira qabee gaafa ilaaluun jalqabu isa jalqabaa macaafuman irraa lallabaa turee fi irraa barsiisaa ture. Wallaahi waggaa tokkoof ji'a 8 ol dubbise. Wallaahi waggaa tokkoof ji'a 8 ol dubbisee nuni baay'een isaa akka yeroon an lallabaa ture yookiin immoo hojii sanaaf yeroon of kennee hojii sana qofa irratti xiyyeeffachaa ture akka sana natti ta'uu dide. Dirqama akka sana natti ta'uu qabu hin jedhani akka sana naa ta'uu dide isa warra deebiidhaan qorachuutti hin ka'ee islaamummaa kana gaafachuutti hin ka'ee akkasumallee namoota amantii islaamaa keessa jiranii hojii walitti dhufuudhaanii qorannoo garaa garaa gochuu waliin dubbii waliin haasaa waliin mormii kirkirii jalqabnee isa booda namoota garaa garaa wajjin haasofne irraa keessattuu kan akka Haayidar Abdii Bilisummaa fa'aa kan akka Ustaas Xaayir Galatoo fa'aa namootni maqaa isaanii hin beekne namoota afaan Amaariffaa dubbatan namoota gurguddoo kana namoota akkasii wajjin waliin haasaa gochaa turre mataa nama dhukkubsa gaaffii isaan nama gaafatanii deebii hin qabu. Baay'ee isaa boran fidadheen dhabaa gaafadhee maal jechuudhaan isa sana keessa baay'ee seenee hin haasa'u. Haa ta'u malee dhumarratti amanuu baattus amantii keetiin wal barii amantiidhaan wal barii kan jedhu kitaaba Ustaas Xaayir Galatoo guyyaa 4 dubbisee gaafa guyyaa 4ffaa alhamdulillah amantii koo jalqabaa irratti dhaladhee islaamummaa isa malee amantiin kan biraa hin jiru isa rabbi jedhee annatu isinii fedhate isa rabbi jedhee amantii rabbi ilma namaatiif kenne islaamummaa amantii koo jalqabaatti deebi'ee rabbi ilaalamiin. Maasha Allah baga rabbii amantaa kanatti si fidee ammayyuu irra deddeebi'een siin jedha. Maaliif jennaan amantaa kanatu qananiidha. Qananii biyya lafaa uffachuu nyaachuu dhuguu kana hunda ka caalu qananiin inni duraadha gara islaamummaatti seenuudha gara amantaa islaamummaa amantaa dhalootaatti deebi'uudha. Egaa akkuman qoradhee beekus tahee akkuma atiyyuu naaf kaaste amantaan kee duraanii irratti yookaan pirootestaantummaa irratti akkaan jabaa turte. Kana yoon jedhu anis waan hin qoradhee of harkaa qabu nan qaba. Maaliif jennaani baadiyyaa magaalaadha haga baadiyyaatti ka'ati tajaajila kennaa turte. Yeroon kana jedhu hojiin sun hojii jaahiliyyummaati hojii darbe walaakin achuma irrattuu nama jabaa akka turte tajaajila jabaa akka turte maaliif jennaan baadiyyaa keessa deemtee gaariidhaanii ka dandeessu
kan makiinaan deemuu danda'u konkolaataadhaani kan konkolaataan seenuu hin dandeenye gaarii fardaaf lafaan faa miillaan faa deemtee ummata tajaajilaa turte. Garuu amma kana keessaatii dhugaan wahiidhaa achi keessaatii akka hin jirre dhugaan isa malee kan biraan akka jiru barteetu as galagalte jechuudha. Amantaa kee keessa turte sana keessatti I think rakkoo maallaqaa hin qabdu turte. Akkan beekutti maaliif jennaan maallaqni gahaama turte kan ittiin jiraachaa turte maallaqa gahaamaanidha. Amantii islaamaatti kan dhufte Haydar Abdii Bilisummaa fa'aa ustaazonni ustaaz Xaahir Galatoon fa'aa kun maallaqa wahiidhaa akkasiif kennan qabu yookaan aangoo wahiidhaa akkasiif kennan qabu yookaan waan ittiin gara islaamummaatti si fidan wahiidhaa qabu. Mee gaaffii kana naaf deebisi. Haalaan gaariidha dhugaa dubbachuu fi sadarkaa sanatti illee namni deeme hin jiru. Nun carraa arganneen ani bakka hojii mataa kootiin qaba. Ustaas Xaahir Galatoo baay'ee qaamaa wal beennaa takka qaamaan naasufsiiseen beeku. Nama biraa fakkaate bilbilaan naasufsiisaa ture. Bilbila nama biraa irratti bilbile nama biraatu wal quunnamsiisa ture. Malee qaamaan haasofneen beeknu wal agarree waa'ee islaamummaa kana. Ergan shaadaa qabachuuf jedhee kitaaba naa kenne guyyaa 4 hafe kitaaba isaa dubbiseen intinii dhiqqoomna garaan takka qaamaan haasofne hin beeknu. Bilbilaan nattaasaa yeroo baay'ee bilbila namatu bilbilee isatti kenna sheeka koo wajjin haasa'e jedheetu itti kenna namatu. Akkasuma namoota natti dhoo jiran waa'ee kana haasa'anii dhugaa dubbachuudhaaf naannooma hojii koo naannooma waliin ooluu irratti yoo ta'e malee carraa buna walii bituu iyyuu hin qabnu dhugaa dubbachuudhaaf. Carraan hojii garuu waa walitti nu fidaa ooluu fi waa'ee islaamummaa haasa'uu irratti carraa bal'aanii arganna. Malee carraa buna walii bituu iyyuu baay'ee argachaa ture jechuu barbaade. Waa'ee makkaan maallaqaa Baay'ee maashaallah. Hayyee akkasi. hedduu gaarii dhagaa akkas ta'u kanaafuu isaan kitaaba bitanii siif laatanii dhugaa sitti agarsiisanii daandii sitti agarsiisanii daandii kanarra buute gara islaamummaatti dhufte jechuudha. Marhaba. Erga gara islaamummaa dhuftee islaamummaa haala kamiin argite? Islaamummaa ati duraan dhageessuu fi argitu ati duraan sitti himamuu fi islaamummaa ati qorattee gaggaafattee itti seentee argite kun akkam wal sitti fakkaate mee yaa abdii kiyya? Haalaan gaariidha. Islaamummaan ani dhaga'ee beekuu fi islaamummaan ani argee waaqaaf lafadha. Gaafa siin jedhu islaamummaan an nagaan ture islaamummaa yoo nama ajjeeste mootummaa rabbiitti galtu yookiin jannatatti galtu mootummaa mindinoo islaamummaa cakkaanyidha. Islaamummaa maallaqaan nama bitudha. Islaamummaa qabeenya namaa kennudha. Namni islaamiin sooroo. Inni ammaa garuu islaamummaa jannata namaa kennu qofaadha kanan beeku. Jannata namaa kennu keessan jira. Inni sun kan biraadha ta'ee biyya kan biraa jira ta'ee hin beeku. Islaamummaa inni nagaa ture ammayyuu nagarreen biyya kan biraatti fakkaata ta'ee iddoo isheen jirtu hin beeku. Islaamummaan isheen nagaa ture sun. Akkana yaa jabaa kiyya. Gaaffiin kiyya inni kaanii amantaa islaamummaatti erga dhuftee ati gadi hin teenye barakadhu rabbii miindaa kan kee siif haa kaffalu jannataan si haa miindessu yoomal qiyaamaa guyyaa gaafa aduun dhuftee nama dafqi namarraa lola'u kun dhufee nama gaarraquudhaaf ka'u nama affanutti rabbiin gaaddisa arshii isaa jalatti si haa butatu guyyaa qiyaamaadhaa ka itti miindaa kanaan jannata seentu rabbi si haa taasifatu. Islaamummaatti erga dhuftee gadi hin teenye da'awaawwan garaagaraa irratti hirmaataa turte. Da'awaawwan waamicha gara islaamummaa lallaba islaamummaa hamma sii galee haga qur'aanarraa argatte haga hadiisarraa argatte haga namarraa dhageesseen islaamummaa kana namaan ga'aa turte. Fakkeenyaaf onlaayiniidhaan namaan ga'aa turte viidiyoo waraabuudhaan laayivii banatuudhaan akkuma kana qaamaan illee bakkeewwan garaagaraatti argamuudhaan masjida keessallee osoo nafne masjida keessallee seenuudhaan da'awaawwan garaagaraa turte godhuutti turte. Kanarratti maaltu si kakaasaa ture? Maal argiteetudha kan waan kanarratti akkaan kakaate jechuudha?
Dhugaa dubbachuudhaa fi daawwaa bakkee irratti onlaayiniidhaan qaamaanis ta'ee namoota amantii kana hin beeknetti gochuudhaaf wanti na kakaase akkuma ati jalqaba kaaste islaamummaan ani arge islaamummaan isheen argadhe ishee dhugaa ishee rabbi tokkicha qofaa akka ati gabbartuuf kallattiis agarsiistu ishee sirrii taate. Isheen daawwaatti gochaa jira namoonni ishee gatii hin beekneef islaamummaa kan biraa olola yookiin immoo barnoota dogoggoraatiin sammuu isaanii guute isadha kan namoonni beekanii. Kanaafan daawwaatti ariifadhe gaafa gara islaamummaa kanaa dhuftu sajjeesnaa si cabsinaa akkas si goonaa kana si goonaan kun hin babaay'ata. Akkasumallee namoonni hedduunis islaamummaa kana keessatti namoonni miidhaman ni jijjiiru jechuudha. Carraan kun utuu naan hin qaqqabin, carraan miidhamuutu naan qaqqabin, carraan argadheen dafeen islaamummaa kana hamman danda'u namootan kafarsiisaa ture illee dabalatee namoota itti lallabaa ture dafeen dhugaa islaamummaa kana otoo lubbuu foon koo ol keessa jiruun itti dubbadha jechuufan kaka'e. Masgiida keessa galee kanan daawwaa godhu immoo dhugaan islaamummaa fi mi'aan islaamummaa kun warra irratti dhalate warra keessatti dhalate jalaa baay'ee dhokatoodha. Keessattuu namni warqii harkaa qabu sibiilatti fakkaatadhanii warqiin harkarra jiru sibiila fakkaata akkuma jedhanii mi'aan islaamummaa kun warra iddoo kan biraadhaa dhufetti hammanni mi'aawuuf hammanni bareedu akka isaan beekaniifanii carraa kanaan itti dubbachuu barbaade jechuun barbaada. Akkuma kana daawwaa garaagaraa gooteetta lafarrattis miidiyaa irrattis karaa daawwaa gochaa turte kanaanii alal aqal biyaans namoota meeqa gara daandii haqiitti deebisteetta? Namoota meeqa gara islaamummaatti deebisteetta? Gara amantaa dhalootaa isaaniitti lubbuun meeqa siin boqoteera? Gara islaamummaatti lubbuu meeqatu siin deebi'e? Hayyaalaan gaariidha. Okay, dhugaa dubbachuu fi namni ani irraanfadhe namoonni ani sheekoliitti kenne namoota ani ustaasota namoota garaagaraatti kenne baay'eedha. Biyaansi namni ani of harkaa daataa qabu bilbilaadhaanis ta'ee laayivii irrattis ta'ee qaamaan bira gahuudhaanis ta'ee namoonni gama koodhaan gara amantii islaamaatti dhufan namoota 23 olidha. Alhamdulillah. Namoonni 23 ol gara amantii isaanii jalqabaatti deebi'aniiru. Alhamdulillah. Yoo gara amantaa isaanii kanatti deebistu isaaniin waa'ee amantaa isaanii tuqxee amantaa kanatti deebisaa turte moo haala kamiin daawwaa itti gochaa turte? Haala kamiin waamicha gochaafii turte? Mee haala daawwaa kee usluuba daawwaa kee xiqqoo nuuf himi. Haalaan gaariidha. Ani amantii namaallee hin tuqu. Yaa'u komparaatiiv riiliijiniin inuma jiraata. Amantii wal bira qabdee barsiisuun inuma jiraata. Amantaa sana keessaa immoo dhugaan kam kan jedhu dhaloota barsiisuun inuma jiraata. Haa ta'u malee islaamummaan mi'a akkamii qaba? Dhugaa akkamii qaba? Islaamummaan eessaa dhufe? Amantii eenyu namaaf kenne? Amantiin kan biraan eessaa dhufe waan jedhu bira qabdee namoota ni barsiista. Haa ta'u malee sana moor sana caalaa islaamummaan rabbii jaallatee ilma namaatiif akka kenne kennaa rabbii akka ta'e nama jaallatu qofaaf akka kennu akkasumallee islaamummaadhaatti namni amantii kan biraa barbaade akka rabbii illaa hin qeeballee akkasumallee namichi nama honga irraa akka ta'e nama kasaare akka ta'e itti himaa assaayimentii itti ta'a. Kitaaba koorraa wanta akkas jedhu jiraa amantii kana malee amantii kan biraa isirraa hin qeebalu kan rabbi jedhu jiraa jedhanii galanii ofii isaanii ilaaluu dubbisuu jalqabu. Gaafa dubbisan amantii kitaabuma isaanii dubbisaniitu deebi'anii dhufanii shaadaa qabatu. Ani hojii manaa itti kenneen biraa deebi'a. Dhufanii na gaafatu hojii manaa sanan hojjedhaa fi nan gargaara. Assaayimentii itti kennee biraa deebi'a. Assaayimentii sana hojjechuu dadhabanii fiduu nan gargaara. Sabooda gara shaadaatti fufuu jechuudha yookiin immoo gara amantii isaanii jalqabaatti deemu.